ለ2018 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ኒያላ ሆቴል ማናጀር ነኝ። አለሙ ሹሜ ይባላለሁኝ። የኢሬቻ በዓል የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ወደ ቢሾፍቱና ወደ አዲስ አበባ የምትሄዱ ነው መልካተዴ የምትሄዱ እንግዶቻችን የተለያዩ ጣዕም ያላቸው ምግቦችና ለእንግዶቻችን ምቹ የሆኑ አልጋዎችና የተለያዩ ምግቦች እንዲሁም መጠጦችን ያዘጋጀን መሆን በደስታ እንገልጻለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ኒያላን እንግዶቻችን ለማስተናገድ ልዩ ዝግጅት አድርገናል። የተለያዩ መናፈሻዎችም አሉ። ጥሩ ጥሩ ምግቦችና መኝታም ስላለን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። Baga ayyaana irreecha nagaan geessanii jedha. Ani Biraanuu Tafarraan jedhama. Hojjechiisaa mana kanaati. Aamin hoteelidha. Amma mukunoo ayyaanni kun irreecha kun gara fuula dhufaa jirati. Itti qophoofneerra lafa dhufu jiru. Jara keessumaa amma kunoo zigijaan jirra. Manni kun immoo mana nyaataa mana dhugaatiiti. Itti qophoofneerra. Amma kunoo qophii sana nama gammachiisaadha. Nus immoo itti gammadaa jirrasi. Itti qophaa'aa jirrasi. Keessumaa dhufanis immoo kunoo gammadanii bashannanii akka itti gammadutti immoo nuti immoo gammachiisni gaggeessuudhaaf zigijjii qophaa'anii jirra jechaadha. Kanaaf keessumaa nu gudee dhufan ko baga ayyaana geessan jennee. Tole ayyaana irreechaa bara 2018 baga isiniin ga'e jecha bulchiinsi magaalaa Hoolotaa qophii hunda ayyaana kana akka kabajachuuf uummata hunda simachuudhaan yeroo ammaa kana dhaabbilee turizimii waliin ta'uudhaan bulchiinsi magaalaa Hoolotaa qophii addaa taasisee jira. Ayyaana irreechaa kanarratti Boraarsadee warra Finfinneetti kabajatu kan bara 2018 bulchiinsi magaalaa Hoolotaa dhaabbilee turizimii waliin ta'uudhaan keessattuu kan akka hoteela Yilma, hoteela Raabaa Doorii, hoteela Ameen yookiin Kabbada Bashir, hoteela Malaakuu Coomaa. Ayyaana kanarratti hundi keessanuu garaa nagaan ta'ee kabajannee uummanni guutuu bashannanee itti milkaa'ee gara manaas akka galu bulchiinsi magaalaa Hoolotaa fi dhaabbileen turizimii magaalaa Hoolotaa keessatti argaman hunduu